Itoophiyaan biyya jaarraa tokkoo fi walakkaa olii fi sirnoota garaagaraa walqixxummaa sabootaa fi sablammootaatti hin amanne sirna seenessa qeenxee leellisaniin seenaa uummattootaa wal akka bakka hin buunetti jallifamee biyyatti barreeffamaa turte. Sirnoonni kunis kan walqixxummaa tokkummaa fi obbolummaa maqsee olaantummaan of ibsuu lammiilee fi gadaantummaa kennu doofummaa fi waraana labsan qabeenya lammiilee kan saba murnaa taasisan seenessa dhugaa waloo dabsuun godaannisa hin haqamne raawwatanii seenessi dhugaa haqaqamee seenessi qeenxeen mootii abbaa lafaa irree fi saamtotaan barreeffamuun walshakkii fi jibba haaloo ba'iinsaa dhalootaa dhalootatti darbu sabootaa fi sablammoota gidduutti dhiisee darbeedha. Seenessi qeenxeen dabaaf shiraan barreeffamaa tures injifannoo waloo dhoksee saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii irratti miidhaawwan hedduu qaqqabsiisaa ture. Oromoon jedhan garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaan laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Yakka bara mootii Minilik Alaqaa Asmeef, Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maayidhaaf nama barumsa qabeen kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii miti. Kanaaf aangoo gaafachuu hin qabu. Biyyis keenya adabatii taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati. Malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture. Malee godaantuuwwati. Adwaa irratti gabayyoo kan jedhamu jira. Fiitaawuraarii gabayyoo jedhama. Gabayyooni maqaa abbaa isaa amma dhiyeenyaatti iyyuu hin beekun turan. Gabayyoo በእውነት በሰፊው ገበያ የአድዋ ዕለት jedhu. Malee maqaa abbaa isaan hin tuqan. Hin jiru jechaadha. Utuma jiruu hin jiru. Hayyoonni sirnoota darban kanneen keessatti seenessa waloo tokkummaa sabaaf sablammootaa ijaaruu barreessuu keessatti shoorri isaan qaban gadi aanaa ture. Duraan saba kana akka kuushitti hin beeknee fi wallaalumaan barreessanii ragaa malee. Oromoon durii kaasee seenaa hojjetaa ture sabaaf sablammoonnis seenaa keessa turaniiru. Garuu kan jallatee akkaataa seenaan sun itti dhiyaatu seeneffamadha. Seenaa moototaatu barreeffame. Seenaan moototaa sun immoo ajajaan barreeffamaa iyyuu ture. Bara jiddu galeessaa Chronicles kan jedhaman Zeenaa Maawal kan jedhamantu barreeffame. Isaan maal jedhu Zeenaa Maawal warri barreessan kun azaajonni kun Tsaafee Tizaazaat jedhamu warri ajajanii kan isaan ajajan waan mootiin barbaadu. Sunumayyuu guyyaa barreessaa oolanii gara galgalaan dhiyeessuuf waan barreessaa oolan haala oolmaa mootii. Wanti tokko wanti mufachiisu wanti dadhabina mootichaa agarsiisu jiran innasuma haqama. Yookaan namicha sanatti tarkaanfii fudhatamee hari'ama. Amma lubbuuttuu ga'uu danda'a waan dadhabina isaa barreessan. Galaan sirnoota darban keessatti sabdaneessummaa kan jedhamu afaaniin. Itoophiyaa irra darbeeyyuu seenaan injifannoo Adwaa kan uummattoota gurraachaatii jennu kun seenessa. So Adwa was the first multi-ethnic battle jedha barreessaan tokko. Kana jechuun maali? Wareegama waloon kaffalleerra. Adeemsa keessa garuu seenaa barreeffame keessatti kaan keessaa dhiibamee keessatti akka mul'anne taasifame. Amantaa tokko kan giddu galeessa godhatee aadaa muraasa tokko kan giddu galeessa godhatee seeneffama akkasii ture. Seeneffama kana keessatti garuu sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa kan keessatti qoonni isaanii xiqqaa ta'e. Murni muraasni immoo maqaa saba tokkoo eeruudhaan olaantummaa agarsiisuudhaaf kan keessatti tattaafachaa turan seenaa Itoophiyaa keessatti ni hubanna jechuudha. Kanaaf kuni rakkoo fideera. Seenessa walooma irratti xiyyeeffate hin turre. Rakkoon kun maal fide yoo jenne seenaa Itoophiyaa kana keessatti sabaaf sablammoonni hundi isaanii gahee walqixa ta'e akka isaan taphachaa hin turre seenessa agarsiisu jennee ilaaluu dandeenya. Kun immoo rakkoo fida. Walooma irratti rakkoo fida. Fakkeenya yoo fudhannee Adwaa fudhachuu dandeenya. Adwaan kanaan dura kan himamaa ture yookaan immoo seenessa sirriidhaan hin turre. Adwaan
walumaa galatti injifannoo uummataa injifannoo sabaaf sablammoota Itoophiyaati. Haa ta'u malee dhiyeenya kana kan hin hubatame Adawaan seenaa Itoophiyaa kana keessatti tokkummaa uummata Itoophiyaa kan agarsiisu ta'uu dhiyoo kana kan hin dubbatamaa jiru. Kun rakkoo fideera. Dallansuu sabaaf sablammootaa fideera. Mootummaan adda warraaqsaa uummattoota Itoophiyaa jedhee of waamaa tures sirna federaalizimii maqaa fi waggoota dheeraaf jechaa turen kan heddumminni itti keessummeeffame osoo hin taane murni xiqqaan kan ittiin umurii aangoo dheereffatu ture. Seenessa waloo dhabuun sirna bulchiinsaa biyya kana keessatti garaagarummaa qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuullee dhaaf carraa uumeera. Sababiin isaa seenaan barreeffamee jiru sabab sablammoota biyyattii hunda qixan gammachiisne wal komataa komii irratti kaasaatti kan isaan jiraatanii kun immoo gama tokkoon dhiibbaa sirna bulchiinsaa illee fideera. Kanaaf heddumina qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuu keenyaaf illee sababa guddaadha jedhanii yaaduun danda'ama. Kanaaf sirni federaalizimii biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojiirra oolaa ture. Maqaadhaaf sirna federaalizimii jedhamu malee bu'uuraan heddumina qixa sirriitiin keessummeessee seenaan sabab sablammoota biyyattii qajeelee akka barreeffamuuf illee carraa gaarii hin banne. Mootummaan jijjiiramaa walqixxummaa sabootaa, sablammootaa fi uummatootaatti amanuu erga aangoo qabatee seenessa qeenxee maqsee seenessa waloo hunda hammatu bu'uuressuun biyya hundaaf taatu hundaaf ijaaruu irratti argama. Seenessi waloo tokkummaa jabeessee obbolummaa tiksa. Biyya jabduu ijaaruudha seenessi jabaan jiraachuun. Ilaalcha qeenxee ture gar tokko jedhu sanarraa gara hedduminaatti. Biyya Itoophiyaa hunda fakkaattu hundaan hundarraa ijaaramte duudhaa waloomaa walitti nu fiduu danda'u hunda giddu galeessa godhatee kan ijaaramte seenaa akkasitu seenessa walooti. Seenessa waloo ijaarsa biyyaa sabdaneettidha biyyattiin seenaa waloo sana ijaaruu qabna. Calqabeera muummichi ministeeraa waltajjii argatan hundumarratti waa'eedhuma kanaa kaasu pirezidaantiin keenyas waa'eedhuma kanaa kaasu ijaaramaa jira bu'uureessaa jira mana barnootaa keessatti calqabaa jira uummata keessatti calqabaa jira kan akkanumatti itti fufne wal hubachuu dandeenya saba hundumaanuu isa seenaa koduwaadha jedhus barsiisuu dandeenya nutis immoo dhuguma hirmaannaa fi ijaarsa biyya kanaa keessatti akka Oromootti iddoo guddaa qabna. Isa xinnaa qabus immoo rikognaayiz goonee waliin deemne gaarii ta'a. Seenessi waloo ijaarsa biyya tokko keessatti bu'uura. Bu'uurri waliinii gamtoomuu, tokkummaa cimaa qabaachuu, injifachuu, kara fuulduratti ce'uu, fedhii waliinii fi hawwii waliinii milkeessuu keessatti seenessi waloo cimaan ijaaramuun biyya tokkoof murteessaadha. Akka biyyaatti murteessaadha, akka sabaatti murteessaadha, akka naannoo tokkotti guddina siyaasaa, guddina dinagdee, guddina hawaasummaa walitti hidhamiinsa cimaa qabaachuudhaaf seenessi waloo baay'ee murteessaa akka ta'e anillee itti amana jechuudha. Seenessi waloon ijaaramaa jirus akka sirnoota darbanii hayyoota moggaatti kan dhiibu osoo hin taane sadarkaa olaanaan hirmaachiseeti. Beekumsi iddoo adda addaa keessaa maddu walitti dhufee biyya cimtuu biyya guddoo ijaaruu danda'a waan ta'eef faayidaa sirna bulchiinsa haalli nu qabaachuu danda'a. Waan waloo uumuu kan dandeenyu yoo irratti walii galle qofa. Hayyoonni seenaa keessumattuu dhimma kanarratti irratti xiyyeeffamee deeggarsi mootummaa taasifamee fi hayyoonni akka biyyaatti walitti ba'anii seenessa waloo biyya kanaa yoo barreessanii dhalootaaf dabarsanii biyyi kun biyya jabduu taatee itti fufuu dandeessi. Hayyoonni keenya immoo dhimmoota ilaalchoota qeenxee ta'an tokko irratti kakaasuu tokko irratti fe'uu kun hin danda'amu. Kanaaf kan barri irra darbe kana fudhatanii ka'uun hin barbaachisu. Kanaaf yoo danda'ame hayyoonni keenya beektonni keenya waan isaan irraa eegamu keessaa tokko yoo danda'ame hawaasa keenya walitti hidhuu, walitti ijaaruu, tokkoomsuu, walitti hidhamiinsa keenya jabeessuu, rakkoolee kanaan dura dabarsin akka irra hin deebine yoo danda'ame akka ifaa ta'anii gara duraatti ifaa agarsiisaa, qorachaa, xiinxalaa egereen keenya kana jedhanii agarsiisaa eeraa gara sanitti akka ceenu taasisuudha malee. Hayyoota dinagdee hedduu isaanii qabna gama dinagdeetiin hayyoota seenaa hedduu qabna. Kanaaf seenaa nama barraa'ee jiru kun akkamitti sirrachuu danda'a? Sababiin isaa seenaa barraa'ee yeroo dheeraadhaaf turedha. Sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqamedha.
Kanaaf seenaa jal'atee biyaasdi ta'ee barreeffame kana sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqame sirna barnootaa keessatti illee hammatamee yeroo dheeraadhaaf hundee kan godhate kana akkamitti sirreessina jedhanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Akkaataa baratameen osoo hin taane akkaataa sabaaf sablammoonni barbaadaniin seenessi waloon walqixxummaan keessatti dagaagee Itoophiyaa akka addunyaatti mul'isu ijaaramaa jira. Bulchoonni amma Itoophiyaa bulchaa jiran jechuudha. Itoophiyaa durii hin taane kan muuxatte, kan guddatte, kan jijjiiramte, kan biyya ollaa kanallee fakkaatte jechuudha. Kun argamudha yaadni. Kana fide jedheeti nama naan. Kanaafis ijaarsa seenessa waloo biyyaaf daandii sirriin marii biyyaalessaati. Bu'aan marii biyyoolessaa inni guddaan anaaf fakkeenyaaf seenessa waloo kana mirkaneessu. Biyyi tun sabdaneettidha. Sabdaneetti yeroo jennu immoo sabni adda addaa seenessa mataasaa qabaachuu akka danda'u hin amana. Garuu akka biyyaatti fi biyya jabduu taaneetti fufuudhaan immoo kan waloo kan irratti walii gallu qabaachuu qabna wajjin ijaarrachuu qabna ka jedhu sun barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraa biyya kana keessatti godaannisa ta'ee ture hambisuudhaaf gahee guddaa akka qabu rakkoo xaxaa kaleessa biyya kana keessa ta'ee ture hambisuu akka danda'u tokkummaa biyyaalessaa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa Itoophiyaa itti fufsiisuuf gahee guddaa akka qabudha. Keessumaa rakkoo siyaasaan wal xaxaa siyaasaa kaleessa dheengada ture hambisuu keessatti gahee guddaa akka qabudha. Tokkummaan biyya kanaa iddootti akka deebi'u burjaajiin siyaasaa kaleessa ture raawwatee gar tokkotti akka dhufu nageenyi waaraan biyya kana keessatti mirkanaa'uu akka danda'u. Olaantummaan seeraa akka kabajamu biyyi kun nageenya waaraa keessatti akka isheen jiraattu misoomii biyya kana keessatti rakkoo ta'ee ture hudhaa ta'ee ture gara fuulduraatti itti fufuu akka danda'uuf gahee guddaa kan qabu ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Seenessa waloo ijaaruuf bu'uurri cimaa ijaaruudhaaf maal barbaachisaa kan jedhu tokkoffaa fedhii barbaachisa. Fedhii eenyu? Fedhii hooggansa siyaasaa, fedhii paartilee siyaasaa, fedhii hayyootaa. Fedhii hawaasaa barbaada. Yoo hundi keenya fedhii waliinii egeree waliinii qabaanne waan waliin ijaaruudhaaf qophoofne san ijaaruudhaaf ni dandeenya. Kun immoo fedhii waliinii waliin jiraachuudhaaf qabna taanaan waliin ginas kan jedhu san jiraannaan yeroo namni. Biyya seenessa qeenxee keessaa baatee waloo ijaarrachuun guddina siyaasa dinagdee fi hawaasummaa cimaa galmeessisuun badhaatee fakkeenya taatee kuusa hunda keenyaan haa ijaarruun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.